Ani Waaqa sagadaatu. otoo Waaqayyoon alatiinis moo Waaqa isa kamiif sagadaa turte? Waaqa sana uumudha. Waaqni dhalate sin uumne jechuudha mee? Maaf na uumne Inde isa dhalate si uume? Isa eenyutu uume? Kan kun dhalanne kaa kan keessa dhalate sana eenyutu uume jedhee si gaafataa jira. Bareen dhalate naan jennaan isa dhalate eenyutu uume siin jedhe. Sagaleen koo jeeqaaraa sagaleen koo jeeqaaraa waan tokko dhiifama maski. Sagaleen koo jeeqaaraa sagaleen jeeqaaraa dugda kaleessaa ta'e. Been deebi'u sagaleen jeeqaa jiraate. Hin jeeqaa jamaa sagaleen. Warri jala jirtan. Okay, maal sila natti nimtani ture? Kaleessas jeeqaa ture amma seenii yoo lammaffaa dide cufee bana silkii koo. Cumatti muutii godhi ture. Kan seetinatti fakkaata garuu kan ustaazaan fakkaatu. Yemmuu maal ta'e? Okay, kee dalagaa jira amma isa seeda. Zelle amma fa'aa harkatti jama waa'ee jechuudha. Meeshaa akkana. Haalli sagaleen jeeqaaraa? Yaamati keeti. Mee utii godhadhoo. Istii cufaan tokko maskiin laalla. Amma hojjetaara. Amma sirriidha? Okay, keessatti moostaa. Bakka ilbina ishii nan dhufa. Hayyoo cufaa kee. Maal taatan qoy kiyya sagaleen amma ileesh baasii dubbisuun hin danda'u viidiyoo baasuu hin danda'u. Nama viidiyoo baasee agarsiisu malee seenii akkas miti. Nama viidiyoo baasee agarsiisu. Nama viidiyoo baasee na agarsiisu. Namni seentanii viidiyoo bantan jirtani maqaa isaatiin ijoollee. Abdurrazaaq si galchuu Abdurrazaaq kana galchaan. Dhugaa rabbii waan na dhibe keessa jechuudha. Dhugaa rabbii. Maqaa isaatiin nama viidiyoo ban. Amantaa biroo jajjabina kennaafis ta'u waaqa rabbinaa jaalatu amantaa koo kan jaalatu godhaa jirti. Maatii gaafiin galatooma garuu. Galatoome. Deemeen baasa. Eebbifame. Hayyee baasisi guddisa. Timootos tokko faa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 bane dursi. Gari hin kuufani ganamaan iyyuu qajeela nyaata nyaatani fatoora kana beekte kanaaf kolfanii dhiisi. Abdurrazaaq Badaan jira tur. Waaqayyoon nu jalaa dhalata jetti Waaqayyoon du'a jetti malu waaquma kanaas ati diraamaa qabdaa bare Waaqayyoon leen dhalatu hin dhalchulleeti hin du'ulleeti jaalillee hin argamu macaafta akkana jedha. Maaliif amantaan beekne keessa waa haasa'uu hin jaalladhu. Garuu akka amantaa keessaniitti amantaa namaa qeequun yookaan amantaa namaa sirrii miti jechuun kun amantaa musliimatti amantaa namaa sirrii miti kun karaa gaariidha jettanii dubbatan kuni abbichi barate sirrii miti isa beekutti macaafatu jedhaadha ilaali. Waan macaafti jedhe dubbisuun amantii keekuudha. Abdurrazaaq banuu dadhabde amma yoo naatis. Silasimmaa koo amantaan keenya amantaan biroo akka sirriin ta'e nutti himaa bar keessanis akkasumas isinitti himaa rakkoon qabudha. sirrii ta'e isinitti himuu danda'a hin danda'u isinitti faradu. Hayyoo si kanuma qofa laaltaadha. Oh my god. Hojiin koo tiitoo kiraa dhugaa waaqayyoo waaqa du'u waaqessinu du'een badamada waaqa du'uun waaqessu du'ee badamada. Sagaleen kee hin dhaga'ama. Aboo kan keessa bakkaan du'aadha kalas. Sagaleen kee ni dhaga'ama. Abu Salmaan kottaa yoo eenyu viidiyoon keessa hin dalage nama viidiyoo bani agarsiisuu danda'a mucaa kana. Malee liqimsitu kun yoo ganaa waggaana. Maal barbaadde siin kenna tokkicha shaarrara dhaabbadeera.
Timootos tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 16 fi Timootos tokkoffaa boqonnaa 16 banaaf hime. Waaqumatu du'e nuun jedhaa jirti akka waaqni hin duune kanuma agarsiisuu barbaadeeti. Ayyee tokko dhabaati na guddisash. Lola kam beetti. Ayyee sin guddiseera. Biikoo isin gaaru. Galchi shaadaa qabachuu barbaada. Kottu maali? Waraabessa maal nyaaddoota jaartii yaa waaqna nyaaddoota jedhan kottu shaadaa qabachuu barbaada. Tokko kudha jaha. Tokko 17 yookiin boqonnuma tokko lakkoofsa 17 irra jira. Ayyee. 17 irraa dubbisuu 16 irraa dubbisu. 17 viidiyoodhaan agarsiisuu dandeessanii? Wayi banaan jiru mul'anne. Amma bantanii ta'ee qayyirra godha akka seeraan mul'atutti. Mastaawaqaa fiddi kaa waan irra godhu inni obsitu baasa moo ishee kendi meeqa mastaawaqaan walitti fiddi kan koo. Shabakaa irraa cufaa yoo shabakaan irra jiraate. Kun akkas gooti. Seer inshallah. Ayyee maal jedhaa 16 haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa dura ta'e kana keessaan obsa isa mootummaatti akka mul'istu Timootos tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 17. 17 irraa. 17 jedhu. Mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinni fi guddinni haa ta'u ameen. Ayyee. Obboleetti argitee maal jedhu? 16 sinii bana inshallah. 16 sitti dabala. Argitee taasifni? Naawusaa zoorriin jedha ishaaraa baname. Macaafni isin buufattanii jechuun amma waliin jalaan dhahinaa macaafni isin maal Masaaf Qidduusiin yookaan macaafni isaa qulqulluun isin buufattan macaafa kamii? Macaafuma 66 81 irra lamaan irra jiru. 66 kan dheenteedha. 81 irra jira lamaan irra jira dubbisi lamaan irra jira. Naa muraadha guutuu miti macaafni amantaa dheenxee guutuu miti amantaa ortodoksii guutuu. Amantaa tokko sitti agarsiisnee obboleetti tokko sitti agarsiisnee isa waa'ee macaafaa irratti haasofnaan tokko kan si agarsiisa karaan deemaa irra waan ta'eef karaa irra dhaabbadde sitti agarsiisuuf. Maal jedhaa? Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha kuno. Waaqayyo duwwaatu hin du'u mul'atame. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Tole geefti koo Waaqayyo hin du'u. Waaqayyo san duunetti amanii. Allah san duune isa yeroo hunda jiraatu. Tole isa bara baraan jiraatu. Isa ofii fayyisuu. Macaafa pheenxeen aboo dubbisaa artaa dashaan pheenxeen areema. Kan ortodoksii namoo? Kan ortodoksii fi nama maarfa dandeessa ortodoksii nama maarfa malee mootummaa fi jira. Kaniitu koo gizee dubbistanii addaa isiniin bahu isiniifis hin galu. Lakki 81 sii dubbisa maarfa dandeessa silaa maarfa barreeffachuu erta koo isinan dhaabbadha ammas koo nan dhaabbadha biirti. Maarfa sii dubbisa maarabbaa isaati 81. Maski akkam bulte gaafii tokko si gaafadhu. Koo gaafii irratti gaafii jiru. Eski 81 argite? Ishii lubbu. 81. Banu? Isa mee bibalii buuste sandatti mul'isi olme. Okay. Ortodoksii masaaf Qidduus ka jedhu. Okay, bye. Sii bana ayyee naa obsuudha. Tela kunootu maaddi ilaaltuun tuqa. 81 siin jedha kunoo. 80 ayyee Timootos tokkoffaa. Kamatti banna jiru. Itti mul'achuu deddeema. Gurraachofti ka warra ortodoksii moo fayyaa miti moo? Yeri kaisa adi rakaya kamu. 16. Aye 16 ilaali. Gosti mul'ate 14 kuno argaarta. እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል አንድ ሰው እንኳን አላየውም ሊያየውም አይችለውም ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን አሜን ዋቀዮ ነምኒ ሲነገሬ አርጉ ሲንደንደው ኢኒን ዱኡሌ ጅራታዳ ከቶኮሌ ሳርጉ እንደንደው ቶሌ ቶኮሌ ሳርጉ እንደንደው ነምኒ ሳርጌ ሲንጅሩ ዋቀዮ ነርገምነ ኢየሱስ ክርስቶስን ገሩ arganiru barattoonni ujiin dhaabbatanii maayyuu na qabadhaan ilaalaa jedheeni. Ani lafeef dhiigan qaba kunoo koochaa fonkoo qabadhaa ilaalaa jedheen Yesuus. Waaqayyoon garuu namni arguu hin danda'u. Isa afuuran dhiyaatuu hin danda'u. Kan argame isa afuuran dhalateedha ka. Kan mul'ateetu
namni fakkii akkam akka ta'e waaqayyo kan mul'ise isa dhalateedha bara. Inni dhalanne mul'atu miti sila. Keessa waaqalee ani barii kan Dhugaa waaqayyo jechuudha. Hunduma keessanitti himuuf ammas callisatti jechuudha. Ammas akkamittuu callisaa iskiti haasee bitadha. Baratuma asirratti haafitattu. karaa marraa jallisaa jirtu. Asii qajeelchita gosi waan tokko atu murachuuti. Waaqayyo hunduma abbaan firdii guyyaa tokko dhufa otoo dhiistanii baay'ee namatti bareeda. Maaliif firdii keenya tokko gaafa hojii keenya nyaachuuf jirra. Kanaaf wangeelli akkasii quraanni akkasii hin jedhina. Quraannis ta'e wangeellis ta'e tokkumadha. Siifano maaloo nurraan qabachuu maayikii carraa sii kenninaaf bitattu. Haadha koo siifu kennu irraa qabatu ishee sii kenna carraa maaleesh. Amma fariyaa qoy amma Bara dhiifama barbaachisu abshir. Macaafa keessa asitti maal jira? Amantaa ortodoksii ta'uu fi macaafota gara dubbisuu si barbaachisaa tokkoffaa lammaffaa immoo aduu 81 isaa amanatti mul'iste kana mulu isaa dubbisuu si barbaachisa. Isa murtee dubbistu kana odoo amantaa musliima keessa seenneetu iyyuu quraana dubbisnee murree finnee akka waaqa miti namatti amantan nutti mul'isa waaqa jechuun muriidhuma fididdoon namatti amanan garuu matsaafni illee jiru soo garuu amma si bira jiraatutti isa keenya jaallattan sibbite sama anarrammoo abdii argattutti jedheeni malee kan cal jedhu kamiyyuu kan qeeqoo barbaadame bar amantaa kam keessa yoo galte qeequu jechuun maal sila? Qeequu jechuun maal? Eenyutu qeeqee amantaa? Qeequu jechuun ani jibba amantaa qabdu jechuudha. No, jibba amantaa miti. Macaafa dubbachuu waan Paawuloosii fi Maarqosii fi Luuqaasii fi Yohaannis Maatiyos barreessan dubbisuun qeeqa taana. Isin amantaanuma qeeqaa oltu jechuudha. Bargit isin hin dubbistanii waan ta'eef iddoo kana waaqaan qeeqaan jedhamu. Galata rabbi kenni kan Maatiyos fa'aa qeeqaa ture kaa jaratti hin dubbattanis maal jara sodaattu? Kan qeeqaa ture jira. Luuqaas fa'aatu qeeqaa ture Yesuus nama jedhanii. Yohaannis fa'aatu ergamaadha nuun jechaa ture. Yohaannis fa'aatu Yesuus waa hojjechuu hin danda'u, waa gochuu hin danda'u nuun jechaa ture. Kan qeeqaa ture jara malee nu miti. Jara maal dhiistan isin? Nuun jararraa baranne. Fakkeenyaaf amma inni namadha. Nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedheen Yesuus jedhee Yohaannis nutti amma wanna jedhe Yohaannis hin qeeqe jechuudha. Yoo Yohaannis qeeqe isarraa baranne jechuudha. Deebisee lakkiin ergamaadha malee Waaqayyo miti nuun jedhani. Waaqayyo tokkotu jira inni immoo Yesuus Kiristoos immoo ergamaadha nuun jedhani. Amma nuti qeeqe nuna musliimoonni waaqa tokkicha jira Yesuus ergamaadha jechaa jira. Yohaannis tu qeeqe taana Yohaannisin akka ta'etti cal jechisaa ofii macaafa Yohaannisiin gaafa paastan sana walii galla. Eegalee macaafa qeequun qabu. Macaafa amma fakkeenya fedhi barumsa galtee haa jedhu dhiifama. Barumsa galtee barumsa tokkoffaarraa odoo baranne odoo fuula isa dhumaarra deemtee ilaaltee akkamisii gala hin galu bara. Tokkoffaa isarraa baratama iddoo tokkoffaarraa baratama macaafa natti agarsiisi karaa dubbifamu nan dubbisa. Aduu tokkorra dubbisi aduu farsitee irraa dubbatta. Bootammoo amma fanarraa irraa deen dubbisaa jiraan jalqabaa deen karaa jalqabee numaayyuu akkuma jarri kun jette dhumayyuu asiin jalqaba miti laate deemoo karaa duubaas jalqabee ilaaleeraan amma. Gaafan jalqabe karaa horii zaftirati yookiin seeroo waan jalqabee ati karaa sirriin dubbisne naan jennaan immoo karaa jalaan jalqabe jechuulee mul'ata Yohaannis irraa kaasee jechuulee immoo jalqabe. Ooma Fariyaashi amma ani gaafa tokko si gaafadha. Gaafii amantaa wal qabatu hin taane jechuun amantaan ortodoksii sirrii miti haa ta'u gara amantaa musliimatti koottaa dhaaree dubbiin akkana. Amantiin dhumti kamus namummaan ala amantiin kamuu amantaa sirrii miti. Ortodoksii minaaminteeshin hin qabatu. Amantaan addunyaarra jiru hundi amantaa sirrii miti illa Islaam. Islaamummaa malee. Kun waan ifa galaa qubaan lafa kaa'ee nutti beeku. Of jaalatta. Of jaallachuu miti. Maskii fakkeenya macaafni qulqulluu 81 inni 66 inni 73 amantiin kiristaanaa amantii dhugaadha nuun hin jenne. Dhugaan akka gabbaramu Yesuus qofadha isaaf sagadaa nuun hin jenne. Taada waan abbaan waan mannetti waan abbaan inni jennetti maaltu nu cuuqe? Abbaan iyya tollaanu dirmata jedhe Oromoonu. Maal inni of hin dhiyyan maal gochaatti rakkatanis. Hariyaa hagam beekamaa gaafa akkasii gaafa dhabaa son barbaadu sen jalaan booda. Maa tokko naan jettee numne tokko nagaatee ture doppilikeetii goote immoo koppii goote baay'isaa harta ishi gaafa dhamas tokko.
Koppiin barbaayisee si jamana namarraa korrajuun jaaladhu. Lakki kophee jechuun kun tokko jette jechuudha. Akka amantaa musliimaatti jechuudha. Fakkeenyaaf waan hin du'u hin jiraatus mul'atus hin jiraataadha malee. Dhalchuus hin danda'u. Uumuu hin danda'u. Dhalchuu hin danda'u osoo hin taane dhalchuudha malee. Hin dhalchu. Tokko hin dhalchu. Ishi du'uus hin danda'u. Hin du'ullee amala isaa miti waan ta'eef maal gochaa jira maal gochaa mul'atu. Ishi kana sadeen keessaa kan gaafii natti ta'e amma Waaqayyo nama uume miti. Biyya irraa isaa ta'u maa irraa isaa akka nu beeknutti nama uume miti. Uume moo uumu suni yoo alfate jennee shuu mushkila hafuura haa ta'u margarraa haa ta'u lafarraa haa ta'u biyya. Akkastaan almoo walii galla bakka rakkoon jiru kanaafuu Yesuus Kiristoosiin dhalche gaafa jedhamu hin uummatee jechuu taanaa walii galla Yesuusiin uumete akkasitti walii gallu. Alfatee uummatee mirga isaati hafuura inni illee ta'e maalirraa ta'e Yesuusiin uummatee jechuudha kanaafuu Yesuus. Horteen lafa kanarra jiru lafarratti uumamee jiru kuni uuma waaqatii dhala waaqatii hafuura inni illee walii galla rakkoon qabu. Alfallee yoo jettanii. Gaafii natti ta'e kanaan akkamiin dhalfanne akkamiin uummanne kan lafarra jiru hundi kan Yesuus kan gooftati miti jedhamu gaafiin kun maaf akkana ta'e. Ilma isaati jechuun uumaa isaati jechuu taanaa walii gallee rakkoon tokko hin jiru. Yesuus uumaa isaati kanuma jenne nuti rakkoon tokko hin jiru. Ilma isaati jechuun kan barbaade uumaa isaati Waaqayyootu uummateeni jennaan bareedaadha Waaqayyootu uumeeni garuu inni Waaqayyo isa uumaa sanaa kan ta'ani bichaa nu hubadhaadha nu amma rakkoon keenya malee Yesuus uumama ta'uusaa hunduu beeka. Garuu akka inni uumaan taane Waaqayyo inni uumu tokkichi jiraachuu san baraayyuu Yesuus uumamaadha. Haadha isaarraa dhalate ilmuma kan jedhame iyyuu erga garaa Maariyaam keessaa ba'e malee san dura ilma hin jedhamne Yesuus. Kanaafuu uumama ta'uusaa nu baraati Waaqayyo tokkichatti amanaayyuu jedhe.